Ashama harka fuune jira jirtu mutaqashtii nagaa fayyaa keessanii jira nagaa alhamdulillah hundi keessanuu baga nagaa taatanii haadha faatee Hamzaan hin fuune warri jechaa turan har'a dhugaa ta'u Nasraan isinii mirkaneessitee jirti asumaan arga Hamzaalleen duuba isii jira waan ta'eef akkasi dhaggeeffadha waan jarri jedhume. Khadija follow na kodani. Khadija fi Saada le follow na kodani. Saada kana le duga rabbi. Hiriya akka isi rabbiin isini haa kennu. Ani hiriyoonni kiyya dhugaa TikTokii kana keessa. Hundi keessanuu hiriyoota kan kooka dhugaati. Wayi Nasraan sabboontuudha. Intala oboo deeggaraa turte tomakkatti. Garuu ammoo jechuudha. Saada Sumayyaa hiriyoota fuulatti waan argee dibata. Oh ya jaba TikTok wajii keenya. Lafa gaddifadhu dafiti. Wai Hamza abo malata kofiya kana rabbi sirran busina ga guyya kiyama. Lafa ka innu buufadhu de guyya kiyama ati kaya de innu. Morali da kofiya sirran busina inna malbi bodi na nje galiti. Yodi yata. Guyya kiyama ati kaya de innu kaya de habibti wallahi kitadin kiya kun sita ebar. Wai Hamza wajii keenya dwara faate Kuwait irraa kaasee biyya galchee biyya irraa Dubaay deebisee Dubaay irraa Kaayirotu bira fide. Awwa Hamza wajii keenya. Isi ma taabin gootan sila ma taabin gootan osoo kabbar Khadija na jiraachuu baatte immoo jechuudha badii taabin gootan. Nama dhibba torbaan jirtanii miti mee taabtan godha. Skina wala namni jadi arab kana wala akkat. Me adi dira taate gise ana dubartii arab. Wallahi lazim. Anza wala sari de jello lu jara baran turani baguma jara ke walla. Mono dibate wati anan dibate ar. Durba okay shi kadiyati yana jira to qalito. Taaftaa godhaa hundi keessa iskiriinii bilbila keessanii takka lama sadii iskiriinii bilbila keessanii harkuma sadii qofa akkana tuttuqxan. Wai namni kadhaa bare wallahi ajaa'ibu. Naafis kana dhumee alfaatee. Dawa iskiriinii bilbila keessanii harka sadii akkana taaftaa gootan. Achiin kan nasaraatii lafa dhagamgalchina jechuudha qal'uma gabaabdutti. Wai haati faatee bakka har'a gangalchuu jirti. Haati faatee ilkaan illee dhaabbatte. Wai hada faate wajii keenya. Okay Hamza. Akkamitti kana bulooki godhadhi gidara maal godhan jedhata naman warra sunda bulookin godha arguu jira nama hunda ni kai kajuu kana hunda bulook. TikTok nama na beeku TikTokii kaan lagaatu wadhee haattuutiin dhufee na arrabsuu jira ba. Akkana na goote jaartiin Hamzaa Haji. Taaftaan godhaa malee dekooree dhibba sadii jecha qixaatii dhabaa jirra jechuudha waan dhibba sadii takkaaf jecha. Hamza giftiin akan dapakkee namootas please. Hamza wallahi sirraa deengee danarratti makiinaatti kan dhufe. Waan dhibba sadii takkaaf jecha taaftaan godhame osoo taaftaan gootanii dhibba sadii tana daqiiqaa muraasa keessa finnaa jechuudha. Amma lama kai dhaggeeffadhu tokkoffaa hin gangalatta lammaffaa jechuudha harka kudhanii abbaa abdii daawon jetta. Murtii addaa rakaa deemti abbaa abdii jaalallee isiitiin adda ba'e jetteeni wayya ajaa'iba. Maqaa abbaa abdii ammeen amtutti hin kaasan du'eetumaan godhee ona qalanu. Hin kaaftuu miti rakkoo takka. Amleen irra kaayanii. Wayi Nasraan miskiin. Kitaabni tokko faana geeffadhu abbaa abdiitti irraa qabamtee jirti sillee. Kitaabni sadaffaa ammoo jechuudha. Harka kudhanii lafa ol utaalaa moon jetta kan gaafa dura.
Hamza yo ada baki ada Moses is nebaka. Ayye sadafna. Walla inni osoo keessa qabaate ajaan qabu ilma si mo'achiisa bar dantaa nama qabu si fakkaate. Amma isa dubbii kenni. Kuma hinguunne kaamma Kaamma kuma hinguunne ka duraa jedhaara malee hin kayle ka kaamma kuma hinguunne gara. Akkam jeenaan jette akkam jeeyette. Akkam jeenaan jette. Hayaati lafa. 10 years old. 10. Yeah, stand up. Years old Hayat. Stand up. Kain. Ni ha. Orang habis ni hanya. Lalu agak siskai. Apa? Mila jalan. Daun mana tak kan? Milu mak ganat apa? Milu mak pergerak apa? Oh ya babdi hojii keenyaan. እሺ ምንድነው ቅጣት? ከቅጣት ከአንቺ ከወደጎ ወደካም 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 apa mini Jerman nasi ada go ya ada kam kayak kalian skatut kasih Babdi ilaali ka dabbaa isii rabbisitti fuudhe. Pada እንደዚህ pada apa? Tahu naik ke kayu ke jaket naik jaket ke kayu naik ke jaket ke kayu wada tut wada outside lazim apa? Wada tut ka anci ka aku ka jaket ka ende husband apaan kawan aspan kaman tak? kamar መጣ እንዴ ማለት እኮ ነው ከመጣ ጋይስ ፎር ሮዝ Dara boleh disuntik. Dara daftar ke rumah ini. thank you I coach me. Stand up. I coach me. Wada kayu ka jaket kama naik. Ya wada ka. ቁጭ ብድግ ልስራ ቅጣት Wada kam wada go. Abang dakika wada kam wada go. Apa? Nanti orang yang nazar. Babdi hojii keenyaan. Abboommata tiktok ergaa keessa. Interema Kurtumbii irraa battanii kurtumbii nuu kennaa dhadhaa jallaa ilaalina kurtumbii illee nuu kenna dhadhaa jallaa ilaalina abboo kurtumbii nuu kenna
we kadiro te wadatu kadimi kurtumbile no kenna Achi deeme as deeme jedheen stop mindino dabbaa asii ilaaluudhaaf jecha achi deeme as deeme jedha aboo abbaa abdii hojii keenyaadha. mindino ka touch ka ende don't touch ka ende ine ka badi ka piu ka tilis ka dabo gana wada apa ni apa Adit tenang. Kajarnya talaga? አዎ እንዴ ብዙ ተቀጣይኩ Wadah. I will give you this. You see? Oh. Hey. What? Movie chatting. Okay. Wadah. Aji kaamun kakayiru ini kajaket kanai katut kaman katuan. Turk? Are lempur kaiden dem tur kaiden. I'm not speaking to. Yes, sama. Oh. Wada kayiru kajaket wada nai. Lami. Kayu. Kasih. Bahasa tenang dia betul. Ini kata but pimpinnya tahu. Pimpinnya tan orang mau teta. Abah abdii hojii keenyaadha. Ini customer beri kajiru. Ini no new fresh man. Ini customer number. Amata harmiru kutirari kata harmiru kutira kadut kamata maaf harmadi Ol ka'i jedheen gurbaan dhiiga dhaabeen taloo. kalau pada wan ini jaket terang itu tulano ada harmat tiran Wai ajaay. wala mir kenambari mir kanci kaseto katinish ka kiro katilli kaiden kamir kenambari Pimpinente wada muhara wada Aboo abbaa abdii hojii keenyaadha. wada inde sinta man
አሁን የመጀመሪያው ፍቅር እስከ መቃብር ነው። Jati mati kan jasa jira. ፍላወር 16 ሰው